Rakkoowwan bulchiinsa gaarii hamaa saamichaa fi dhiibbaan mirga namummaa Itoophiyaa keessatti hammachaa dhufeen fincilaa fi diddaa uummataa uumeen kan dhalate paartiin badhaadhinaa hundeeffama waggaa 5ffaa kabajachaa jira. Hooggansi jijjiiramaas diddaa fi fincila uummataan qabsoo taasifame hoogganuun gaafilee uummataa deebisuuf paartii sabdaneessa ta'e hundeessuun barbaachisaa ta'uun kan hundaa'e paartiin badhaadhinaa waggoottan 5 darban gaafilee uummataa duraa duubaan deebisaa jira jedhan. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa turtii Faana Broadcasting Corporate wajjin taasisaniin hundeeffama paartii badhaadhinaan dura sirni federaalizimii ture giddu seentummaan hamaan kan irratti mul'atu ta'uun gaafiin ture hundeeffama paartii badhaadhinaan deebii argachuus kaasaniiru. Federalizimiin ture federalizimii dhugaan ture. Federalizimii giddu seentummaan hamaan keessa ture. Mislaneen itti ramadamee naannoleen waan barbaadan naannoo isaanii keessatti murteessuu akka hin dandeenye godhamaa ture sun bu'uurarraa akka sirraa'u godhamee sirni siyaasa biyya kanaa haqa qabeessa akka ta'u taasisuudhaaf federalizimiin dhugaa hirmaachisummaan dhimma biyya ofiitii irratti hundi walqixa lammiin biyya kanaa hundi walqixa akka murteessu abbaa dhimmaa akka ta'u taasisuu irratti hojiiwwan jalqabamanii hojjetamaa jiran jiru. Paartichi waadaa uummataaf galee gama hundaan mirkaneessuuf hojjechaa jiraachuu kan himan obbo Kaffaaloon dirree siyaasaa bal'isuu fi dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchuuf paartilee shororkeessummaan himataman gara biyyaatti akka deebi'an taasisuun agarsiistuu jijjiirama paartichaan dhufe keessaa ta'us kaasaniiru. Dhaabbileen sababoota adda addaatiin dhiibbamanii biyya akka baqatan godhamanii qabsoo hidhannoo akka gaggeessan taasifamanii turan biyya isaaniitti akka deebi'an garaagarummaan jiru oo kan jiraatu ta'e bifa tarkaanfataa ta'een bifa ammayyaa ta'een ilaafilameedhaan mariin irratti gaggeeffama kaan immoo uummanni murtii isaa irratti kennaa gara nagaatiin siyaasa biyya kanaa gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef shororkeessummaan akka irraa ka'u godhameetu biyyatti deebi'anii biyya isaanii keessatti gumaacha isaanii akka taasisan isaanis gahee qabu waan ta'eef gahee isaanii akka taphatan gochuun danda'amee jira. Ejjennoo siyaasaan lammiileen hidhaa turan akka gadhiifamanii bilisaan qabsaan uggura miidiyaalee irra ture kaasuu fi gurmaa'insa dhaabbilee dimokiraasii fi riiformiin dhaabbileen cimsuu jijjiiramoota galmaan keessaa ta'uu kan himan obbo Kaffaaloon waggoottan 5 darban tarsiimoo fi karoora qopheessuun paartichi miseensaa fi deeggartoota isaa hunda wajjin marii fi leenjii bal'aa taasisuun rakkoolee bubbulan furuudhaaf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Rakkoolee nageenyaa naannicha keessatti mul'atan furuufis waamicha nageenyaa fi dhiifamaan uummatatti akka makaman taasisuun maddiitti ammas rakkoolee marii furuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru.